هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجمتوتا في جالتمتوتا جولي رومو عشما أركفوني أكام جرتو سنين جرا أني نجاكية تكا ربيتين بها قلان سنين جرا هرساكما أمان ربي كمي أبي بريدة تكا أرجيتين سنيف كوبي سجري جرا سنيف كوبي سوف ديادتين جرا qophii kana dura akkuma yeroo hunda haala kamiin akkatti Facebook kiyya follow gootanuuf nama ammaan dura follow gooneef jechuudha. Akkasumas YouTube kiyya subscribe haala kamiin akka gootan isin agarsiisa jechuudha. Qophiin har'aa kun qophii baay'ee addaadha. Qophii bareedaadha. Appii baay'ee bareedaadha. Appii an qopheesse kamirraa baay'ee appii baay'ee natti miidhage tokkodha jechuudha. Kanaaf dura Facebook keessan YouTube keessan keessatti haala kamiin YouTube kiyya subscribe akka gootan isin agarsiisuuf jalqaba YouTube keessan keessa ni seentan jechuudha. Sana booda as gubbaa bakka sarchi kanarratti nama maqaa kiyyaas ta'e maqaa YouTube kiyyaa hin beekneef maqaan YouTube chaanaalii kiyyaa jechuudha. Jaafar Kamaal jettanii sarchi gootanii jechuudha. Jaafar Kamaal jettanii sarchi gootanii sana booda YouTube kiyya kana jechuudha. Kan profaayilii kanaan isiniif bahe jechuudha. Viidiyoo kana jalatti kan argitanudha. Profaayiliin jijjiirames ta'an jechuudha. Sana booda eega profaayilii sanarra tuqxanii bifa kanaan barreeffama subscribe jedhu kanarra tuqxan jechuudha. Barreeffama subscribe jedhu kanarra tuqxanii sana booda mallattoo notifiikeeshinii gurraattii kanarra tuqxanii jechuudha. Eega siin akkas taate akkasitti dhiyeessan jechuudha. Inni biraan Facebook keessatti follow gootanii haala kamiin bifa friendii kiyya tokkotti na hordofuu dandeessan jechuudha. Obsan eeggadhaadha hanga YouTube Facebook ni kiyya banatu jechuudha. Amma Facebook ni banateera. As gubbaa sarchi kanarratti sarchi godhee YouTube Facebook kiyya isin agarsiisuu fi Jaafar Kamaal maqaa wal fakkaataadhaan jechuudha dhiifama. Jaafar Kamaal jettaniit sarchi gootan jechuudha. Sana booda Facebook ni kiyya isa kanaadha jechuudha. Isa profaayilii kanaan isiniif bahudha. Asirra tuqxanii sana booda Facebookichi isa kana jechuudha. Kan bifa kanaan isiniif bahudha. Viidiyoon addaas baay'eedha. Viidiyoo baay'eenis jala jiru jechuudha. Viidiyoo akka 20 oliidha jechuudha. Viidiyoon Facebook kana jala jiran baay'eedha. Eega bifa kanaan isiniif bahee follow isa jedhu kanarra tuqxanii jechuudha. Isiniif danda'ame taanaan first gootan jechuudha. First kanarra tuqxan jechuudha. Yoo isiniif danda'ame yoo hin danda'amne homaatu miti follow gootanii dhiisuu ni dandeessu jechuudha. Inni biraan namni Twitteriif akkasumas Telegram fayyadamtan babbii 45 jettanii sarchi gochuudhaan Twitter keessatti follow gochuu fi akkasumas Telegramii keessatti gaaffii qabdan gaafachuu ni dandeessu jechuudha. Isin agarsiisuuf Twitter keessatti bifa kamiin akkatti sarchi gootanii na argattan isin agarsiisuu fi Twitterii irra ni seenna jechuudha. Namni Twitterii fayyadamtan qofti jechuudha. Twitterii keessatti illee viidiyoon gadi lakkisiisa akka illee jiru jechuudha. Fuulduraaf yoo akkaataa hordofina keessaniirraan kaaseeti jechuudha. Kan viidiyoos kana keessatti gadi isinii dhiisu sarchi kanarratti sarchi ta'e kanarratti dhiifama guddaa isin gaafadha jechuudha. Tannoo waan himuun natti bilbilamee tureef gara boodaan deebisee bakka Twitter keessanitti bakka sarchii kanarratti jechuudha. Telegiraamiidhaanis haaluma kanaan sarchii gootanii na argachuu kan dandeessan jechuudha. Bakka sarchii kanarratti babbii 45 jettanii bifa kanaan sarchii gootan jechuudha. 45 Telegiraamiin illee bifuma kanaan argachuu dandeessan jechuudha. Sana booda isiniif bahee jira jechuudha. Twitteriin kiyya isa kana kanas isinitti mul'atu kana jechuudha. Babbii 45 jettanii sarchi gootanii garuu Twitteriin kiyya kana jechuudha. Asirra ni tuqxanii sana booda follow gochuudhaan Twitter keessattis na hordofuu ni dandeessu jechuudha. Gara appii kiyya irrattis isin dabarsuuf appiin irraa appii maqaan isaa Shoot jedhamu appichis isa kana isinitti mul'ata. Appiin kun maal fayyada laata? Bifa Facebookaatiin itti fayyadamtu jechuudha. Appii kana haala Facebook ta'een suuraa keessan gad lakkisuu wanni Facebook irraa adda isa godhu rekoordii tag gochuu dandeessan. Rekoordii kuma waan barreeffama tokko gad dhiistanitti rekoordii tag gochuu ni dandeessan jechuudha. Rekoordii sana namni hunduu dhaggeeffachuu danda'a sagalee jechuudha. Garuu kan immoo Facebook irraa ammas immoo xiqqoo booda isa hambisuu viidiyoo gadi lakkisu ammaaf mee karaa isaa boodatti itti ilaalla jechuudha. Yoo gadi lakkisa ta'es
Aappiin shoot kun haala feesbuukaatiin haala miidhagaa ta'een jechuudha. Bifa follow ta'uun wal hordofuu danda'ama. Ad friendii osoo hin taane follow gootaniitu wal hordoftanii jechuudha. Aappii baay'ee bareedaadha jechuudha. Bifa feesbuukaatiin haala feesbuukaan waliin dhabuu akkaawuntii isin itti fayyadamtanus akkaawuntiidhuma feesbuuk keessaniiti. Akkaawuntii biraa baay'een fudhatu ture. Yeroo hedduu yaaleen ture baay'ee rakkisaadha. Akkaawuntii isaa garuu karaa salphaa ta'een akkaawuntiidhuma feesbuuka keessan fayyadamartan irra seenuu ni dandeessu. Haala kamiini amma irra seenaa na wajjin hordofaa jechuudha. Aappii shoot Play Store irraa buufachuu ni dandeessu. Jalqaba haala kamiin akka itti buufattan isin agarsiisu. Play Store keessan keessa ni seentan jechuudha. Sana booda as gubbaa bakka sarchi kanarratti shoot jettanii sarchi gootan jechuudha. Haala isinitti mul'atu kanaan jechuudha. Bifa kanaan sarchi gochuu ni dandeessan jechuudha. Shoot kan jedhu kanarra tuqxanii shoot kan jedhu kanarra tuqxanii jechuudha. Sana booda as gadi deemuun hanga aappicha argattanu as gadi deemuudhaan akkas ol harkisuudhaan hanga aappicha bira geessanu jechuudha. Aappichi isa diimaa kana jechuudha. Isa kana shoot videos kan jedhu recorder chat kan jedhu kana jechuudha. Isa kana shoot videos recorder chat kan jedhu kanarra tuqxanii jechuudha. Sana booda install gootanii gadi buufattanii jechuudha. Sana booda irra seentan bifa nama irra seenu kanaan irra seentan jechuudha. Aappii baay'ee bareedaadha. Ayimi amma log out godheetiin isin agarsiisa. Log outis ni godhama akkuma feesbuukaati kan isin irra seentonuus akkaawuntii feesbuukaatiin jechuudha. Log out ni ta'a jechuudha. Eegamma log out goone amma waliin irra seenna jechuudha. Nama gizee haaraa buufattan booda jechuudha. Yeroo haaraa isaa buufattan haala kanaan irra seentanii hubadhaadha jechuudha. Yeroo bifa kanaan isiniif bahe emeelii haaraa yoo isin itti hojjettanii isiniif milkaa'e itti hojjechuu ni dandeessan. Emeelii haaraatti hojjechuu fi sign in ishee jettu si gadi kanarraan emeelii haaraatti hojjechuu dandeessan yookiin immoo emeelii tiwiitarii keessaniitiin irra seenuu yookiin feesbuuk keessaniin irra seenuu filannoo sadii qaba jechuudha. Filannoon isin filachuu qabdan feesbuuk keessaniin irra seenuu ni dandeessu jechuudha. Isa feesbuuka jedhu kanarra tuqtan jechuudha. Filannoo feesbuuka kanaan irra seenuuf jechuudha. Sana booda feesbuukuma isin banattanii jirtanuun jechuudha. Kallattumaan akkaawuntii isaa akkasumas paaswordii isaa ofitti dabarsee aappichi jechuudha of keessa isin seensisa jechuudha. Osoo isin hin gaafatin jechuudha. Osoo paaswordii fi emeelii isin hin gaafatin bifa salphaa ta'een irra seenuu ni dandeessu. Haala kanaan jechuudha irra seenuu ni dandeessu. Sana booda nam tokko hordofuu fakkeenyaa fi follow ishee jettu kanarra tuqtanii nam tokko hordofuu ergaa erguu fi ni dandeessan. As gubbaa asitti jechuudha wanta godhame akkuma feesbuuk keessatti isiniif bahu wanta godhame gadii kanatti isiniin agarsiisa jechuudha. Sagaleen illee tag godhamuu danda'a jechuudha. Sagalee tag yookaan sagalee gadi lakkisuu ni dandeessan aappii kana keessatti jechuudha. Asitti ergaa namaaf erguu ergaa isiniif ergame arguu ni dandeessu jechuudha. Asittis immoo akkasuma waan namni isiniif gadhiise jechuudha. Inni kun immoo notifiikeeshinii yookaan waan garaagaraa yoo suuraa keessaniif laayikii yookaan koomentiin godhame jechuudha. Aappii kana keessatti as gubbaarrattis ni ba'a. As gubbaarratti sarchi gootanii wal hordofuu dandeessan bifa feesbuukaatiin hojjetame jechuudha. Xiqqoo hanqina feesbuuka qabaatus baay'ee immoo namatti tola ture jechuudha. Ergaallee yeroo baay'ee ariifata ergaa keessatti illee jechuudha. Baay'ee hojjeta dhugaa jarrabeetiin jira jechuudha. Aappii shoot kana akka fayyadamtan kabajaan isin gaafadha jechuudha. Inni biraan viidiyoo kana akka sheer gootan feesbuuk keessatti warri argitan hiriyoota kan keessaniif sheer gootanii akka na bira dhaabattan kabajaan isin gaafadha jechuudha. Qophiin kiyyaa har'aatiis kanuma yaada qabdan koomantiinis ta'u karaa biraatiin naaf kennuu ni dandeessan. Assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatu.